horteen filatamaan biyya kana bulchuu danda'u hortee warra Salamoon akka ta'etti lafa kaa'ee jechuudha. Uummata Tuulamaa dhiibbaa guddaa ragaa ture. Amantiidhaan dhiibbaa cimaa ragaa ture. Bilisoomtee ijaan arguu qabna. Oromiyaan teenna nurra jirti. Hooka dargaggoo dirqamni seenaa hamma duunii namni tokko hafuutti harka kennu diinaa jedha. Barreessonni Oromoo hedduu waliin gal soba jetti kun soba jetti marrinuu akkuma barbaade barreessa. Tulluu warri waaqeffataa dur dhaqanii roobatti kadhatan yoo caamitti kadhatan yoo roobnitti baay'atetti kadhatan rakkoofitti kadhatan san ammoo manneen amantaa ortodoksii akka irratti ijaaraman godhaman. Harabna baddaa daggalaa dhiinni Oromoo 50 hin baasu dhiiga baqqalaa jedhamee qabsaame saniin. Kun ammoo dimmimisa jedha. Jechoota kana maa fayyadamtee taayitilii kana maa fayyadamtee kana naa ibsita. Anaaf moodelli kiyya siyaasas barachuuf seenaas qorachuuf arsooma kiyyaafis oromummaa kiyyaafis maalummaa kiyyaaf jeneraal artiist Umar Sulimaaniiti. Kabra nagestiin kun gaafa barra'u afaan kooptiin barraa'e. Koopti jedhamu kun qubee warra Giriikii fi warri Gibxii irratti dabalanii qubee isaatti fayyadaman. Mootummaan maaliif amma deebisuu barbaade? Maal dhabne maaliif kaane maal arganne maal tuttaana waan jedhu sani Arsii harki alangeesii baree duddi kombortaasii baree eessabbaa kee dhabxaalee sillaaseen sii galee. Kitaabota akkana kana barreessuun keessattuu siyaasa Itoophiyaa yookaan siyaasa Oromoo haala organized ta'een bareedaa ta'een barreessitee jirta. Kana barreessuudhaaf maaltu si kakaase? Dargaggeessa haala kanaan akka kitaaba lama yeroo tokkotti eebbisiisuu dandeetti. Tigraayitti yeroo yuunivarsiitii Maqalee baradhu achitti hin duune yeroo qabsoo qeerroo Shashamanitti hooggannu hin duune amma isaa kanatti ammoo du'a sodaadhu hin jiru. Almost abbootiin gadaa Tuulamaa 4 alatti naala koonnanniittu. Hin jiru completely hin jiru ture. Daamee ta'e jira tootaalii bade namni hedduun waaqoo guutuu akka miseensa adda bilisummaatti ilaala. Adda bilisummaaf waaqoo yoo waliin makamanii beekamu hin beekan. Dhaloota baay'ee gaafatte hin beekan. Oroobsaan Baalchaa Waaqayyoo Dasiisoo Foorsaa